yeroo waa dalayn wanta badii wanta baalagee wanta fokkisaa garagaraa yeroo dalaynu akka fokkisaatitti ilaala. Yeroo addunyaarra viidiyoon tokko bahee addunyaarra olii gadi deddeemu eegalee namni irraa fayyadamu eegalee. Jirra jirtu jennee jirra viidiyoo amma dura addunyaa tanarra olii gadi faffaca'ee addunyaa tanarra bittinaa tokko isin qabatee jira. Viidiyoo kana wajjin keessa deddeemee ilaalla. Egaa homa namni irraa fayyadamu jira. Bifa garaagaraatiin YouTube irratti, TikTok irratti fi wantoota faayidaa namaaf qaban jedhamee yaadamu hunda irratti viidiyoo ijoollee keenyaa namni irraa fayyadamu. Nuti immoo ijoolleen teenya yeroo waa dalayn wanta badii wanta baalagee wanta fokkisaa garagaraa yeroo dalaynu akka fokkisaatitti ilaala. Yeroo addunyaarra viidiyoon tokko bahee addunyaarra olii gadi deddeemu eegalee namni irraa fayyadamu eegalee immoo maaf akkas gootan safuudha piipiipi. Look, safuun erga harka keetii bahee miti. Safuun erga harka keetii bahee addunyaarra gahee miti. Safuu ka eeggachuu qabdu osoo harka keetii hin bahin. Viidiyoon mucayyoo teennaa mucayyoo qabsooftuu tana addunyaa tanarra bifa garagaraatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa hundi irraa fayyadamaa jira gara YouTubeetii fi gara garagaraatiin jechaadha. Maal jaraa miti lammiiwwan addaatu lammiiwwan biraatu warri akka Bangaalii fi Paakistaanii TikTok irratti ittiin beekamtii argachuu jiran yeroo ammaa kana. Namichi suuraa mucayyoo tanaa viidiyoo mucayyoo tanaa gadi dhiise guyyaa 3 keessatti gara foolowara 6,000 akkas argatee jira jechaadha yeroo gabaabduu keessatti. So nuti safuudha viidiyoo ijoollee teennaa post hin godhinaa garana hin dabarsinaa akkas hin godhinaa walirratti hin duulinaa jennee haasayuu qofa irratti tolla jechaadha. Suni erga ta'e erga addunyaarratti gadhiifame erga namni hundi gama isa barbaachisuun akkaataa itti faayidaa irraa argatu hundaan faayidaa ofii irraa ergachuu eegale namni keenyas irraa fayyadamu kaanullee irraa fayyadamu. Sorry, faayidaa fi miti faayidaa maaltu faayidaa nuuf kennallee miti akka gorsaatitti ijoollee teennaaf wanni dhaamu. Wanni ijoollee teennaaf himuu barbaadu yoo jiraate wanni tokko erga harka keessanii bahee keessanii miti. Jireenya kee fuulduraadhaa fiichariin kee maal ta'a? Viidiyoon akkasana jalaa yoo ta'e narkaa yoo faca'e. Look, erga si harkaa waraabame erga si harkaa bahee booda bahee jira bakka bahee jira nyaatamtee jirtaati. Wanni ati godhuu qabdu takkattiin fuuldura keetiif. Viidiyoon kun waggaa 20-30-40 irraallee gaafaati ilmaan hortee ilmaan ta'e gugurdatanillee gadhiifamanii bayanii deebi'u. Addunyaa tanarraa wanni harka gowwaa bu'e wanti harka akka nama kiyyaa bu'e abadan hin badu. Keessattuu yeroo ati waan badaa dalayde jechaadha. Yeroo ati waan badaa dalayde badaan namaa abadan namaaf hin dhokatu. Namni tokko yoo hattuu yoo ta'e yoo toobatee irraa deebi'ellee wanta inni waggaa 10-15 dura inni dalagaa ture har'allee sanumaan isa waaman. Inni erga annummaa ofii dhiisee toobatee masgiidatti yookaan ammoo charchitti galee wanta akkanaa ittiin deebi'u jedhee erga toobatellee ammas dalagaa isaa san namni isumaan waama jechaadha. Kanaaf wanti tokko osoo harka keessanii hin bahin dura akka harka keessanii hin baane maswaatinati feetan itti kafalaa dhoorgadhaa malee erga bahee jira. Mubeen maa post godhee ebalumaa post godhee ebarumaa share godhee jettee loluu hin dandeettu. Look, osoo wanta gaarii ta'e osoo wanta gaarii ati dalayde akkatti addunyaarra sin beeksisan sin daddabarsan share sin godhan irratti sin dalagan yeroo ati badii dalayde ammoo yeroo ati badii takkatti dalayde addunyaa wal siigaa. Kanaaf ijoolleen teenya shamarran teenya please akka feetan ta'a abbaa feetan waliin ol qabadhaa abbaa feetan waliin gangaladhaa garuu akka namni isin waraabu akka namni suuraa badaa isin kaasu akka namni viidiyoo hin taane isin waraabu carraa hin kenninaaf ofirraa dhoorga. Jaalala of course namni kamuu ni jaalata jaalalaan ni kufa jaalalaan bakka hin taane ni seena garuu yeroo jaalattu yeroo wanta hin taane dalaydu eeggachaa dalaguun dirqama sirratti haa ta'u. Mucayyoon tuni maqaa isii dha'uu wanta barbaannee fi already dhayamee jira viidiyoon isiis dalagamee jira maqaa isii ammoo dhayuu hin barbaanne maqaa isiin dha'u.
maaliin nu shawwadde gaafa duraa tasatti dalagame wanta tasa wanta guyyaa takkaati jetteen nu shawwaduudhaaf nu sobuudhaaf yaalaa turte dhugaa jirtu lafan kenne gaafa liiv irratti guyyaa meeqas baatee dubbattu dogongoratti wanta guyyaa takkaati jettee nu shawwaduuf yaalii godhaa turte kuni wanta guyyaa takkaa osoo hin ta'in wanta amata meeqa ta'ame wanta amata meeqa ta'ame mucaan suutuma suutaan viidiyoowwan ajaa'ibaa kanneen gadi baasuutti jira ganaadha moo wiliidhaan baane wilii viidiyoon ajaa'ibaa babahuudhaaf deema kanaaf obsumaan eegganna shamarran Oromoodha shamarran teen warri biyya ijoolleen Itoophiyaa taatan viidiyoo kanarraa waa hedduu barattan jedheen abdadha irraa of eegaa iddoo garagaraatitti yeroo kuftan kufaatii keessan laallataa akkaataa itti kuftan laallataa kufaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo kana caalu kana daranii akka dhufu abdiin qaba viidiyoo san eegganna hanga sanitti kanaan bashannanaa irraa baradhaan isiniin jedha yeroo gaarii qabaadha इतना सोना क्यों रब ने बना लफकरंजीने सानू बाटा ቤሩት ሊባኖስ ውስጥ ብዙ ባንጊዎች አሉ ባንግላዴሽ ፓኪስታን ምትሏቸውን ግን እኔ አላቃቸው ግን ያበሻ ሴቶች አይደለም ባንግላዴሽ ሊያፈቅሩ ቀርተው በረገጡበት ረግጠው አይሄዱ በጣም ነው የሚጠየፏቸው ያበሻ ሴቶች ባንግላዴሽን ብቻ ነው ለሚናገረው ሌላ ሀገር ግን ያሉት ተጋብተው ወይም ደግሞ ተፋቅረው ምናምን የሚኖሩ አሉና ስለመታገኙ ነው ፎቶ ምናምን እየለቀማችሁ የምትፈስቱ የምትሳደቡት ማለት ምን አገባችሁ እናንተ ምን አገባችሁ እናንተ በእነሱ ቃል ተጠቀሙ እናንተ ምንድን የምን ቤት ናችሁ እናንተ ወንዶች እንዴት ናችሁ ኢትዮጵያ እኮ ተከፋፍላችኋል ኦሮሞ ያገባህ አማራ ፍታ አማራ ያገባህ ኦሮሞ ፍታ ትግሬ ያገባህ አማራ ፍታ አማራ ያገባህ ኦሮ ተፈታታችኋል እኮ እሺ ማንን ያግቡ ታዲያ እናንተ ከዘር እየተለያያችሁ ማን ኢልሚራማ ኦሶን ዲርቀምነ ፈዲ ማታ ኢሳቲን fedhii lubbuu isaa jala deemuudhaan fedhii foonii isaa jala deemuudhaan seenaawwan fofokkisaa seenaa yoomuu addunyaa kanarraa baduu hin dandeenye kan jireenya isaa keessatti yoomuu isa qaanfachiisu hojjatee bira dabra namoonni yeroo hedduu wanta gaarii hojjechuurra wanta fokkisaa hojjechutu isaaniif dhihaata yeroo wanta gaarii hojjannu hangana hundas namoonni hedduun fuudhanii miidiyaa irratti nu beeksisan haa ta'u malee wanta badaa yeroo hojjannu sakandiiwwan muraasa keessatti wanti nu hojjanne sun viidiyoodhaanis haa ta'u bifa suuraatiin addunyaa tana walii ga'ee seenaa kenna kan fuuldura kennaa fokkisee nu harkaa balleessa yeroo hedduu nuti wanta hojjannu kana osoo ittiin yaadne akkuma nutti dhufetti callisneetuma utaallee keessa buunee hojjanna fedhii ilmi namaa nyaatee dhugu hundi fedhii qaba fedhii qabaachuun ilma namaa kun dirqama fedhii qaba jettee nyaadhee dhugee jira wanta biraa na barbaachisa jettee akkuma argitetti iddoo hin barbaachifnetti qaama kee yookaan wanta sirraan ergamne fuutee viidiyoo uf waraabuun suuraa uf kaasuun nama si wajjin jireenya kee guutuu hin dabarsine nama siif hin jiraanne nama siif jecha yaaddoo tokkollee hin qabne nama siif hin cinqamne dirqama tokkollee siif hin qabne wajjin jireenya kee booressuun jireenya kee balleessuun barbaachisaa miti yeroo jiraannu namoota wajjin jiraannu nama akkamii wajjin jiraachuu qabna nama akkamii wajjin oollee buluu qabna nama akkamii wajjin gammachuu keenya dabarfachuu qabna wanta jedhu dhaabbannee xiinxallinee hubachuun hedduu barbaachisaadha ilma namaa ta'ee dogongora kan hojjanne hin jiru namni dachii tanarratti uumamee hanga lubbuudhaan jiru gaariis badaas hojjeta gaa ta'u malee yeroo badaa hojjette nama sobuu osoo hin taane yookaan dhoksitee jiraachuu osoo hin taane yeroo namni tokko wanta akkasii maaf hojjette siin jedhe sababa ittiin hojjettee fi dogongora akkamii keessa akka dabarsite daftee ifatti baastee ummata si faana jiru ummata si booda jiru dhiifama gaafachuun dirqama michayoo teenna kan viidiyoon isii amma addunyaa tanarra deemaa jiru viidiyoon kun haaraallee haa ta'uu baatu garuu hanga har'aatti viidiyoon kun marsaalee miidiyaa garagaraa irra deemutti jira jireenya isii fuulduraatiif hedduu tokko fokkisaadha barbaachisaa miti kana gochuudhaaf maaltu barbaachisa jalqabuma nama akkamii wajjin oolla nama akkamii wajjin qunnamtii gochuu qabna nama akkamii bira oollee bulla wanta jedhu murteeffachuun itti yaaduun hedduu barbaachisaadha erga wanti sun ta'e ammoo nama wanta akkasii wajjin dalade san mufachiisuu yookaan callistee biraa deemu osoo hin taane waadaa walii galte yookaan waadaa walii galtanii gara waan sanitti itti seentan san waadaa san diiguun
barbaachisaa miti. Waadaa san yoo diide immoo nama san amansiiftee bifa nama sanii wajjin jiraachuu akka hin dandeenye gara fuulduraatti nama san wajjin itti fufuu akka hin dandeenye amansiiftee addaan deemuudha malee haala kanaan nama san wajjin addaan ba'uun murtii addaa sirratti akka fudhatamuu fi egereen kee fuuldura akka fokkatu akka badu si harkaa godha jechuudha. Kanaaf hedduu itti yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa shamarran keenya viidiyoo akkanaa kana yeroo argitan ittiin qoosuu ittiin taphachuu duwwaa osoo hin taane irraa barachuun hedduu barbaachisaadha. Maaliin viidiyoon kun uumame akkamitti uumame maaltu nama kanarra ga'e wanta jedhu xiinxallinee ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Viidiyoo kana sababa malee hin finne akka isin irraa waa barattaniif qabadhee dhiyaadhe. Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo idila addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa kan onneerraa burqee laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin haadha qabuun isiniin jedha an mootii miidiyaadha. Mootii miidiyaan qophiilee garagaraa xiinxala garagaraa yeroo adda addaatti wanta arge wanta itti dhagahame isiniif qabatee dhiyaata. Subscribe gochuudhaan maatii isaatti dabalamaa. Warroonni armaan dura nu faana turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Viidiyoo biraatiin qophii biraatiin yeroo biraa deebinee walitti deebinaa. Hanga sanittuu nagaaf keessa nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Bye bye.